Jaallatamtootaa fi kabajamtoota daawwattoota akkuma kana maatii Jesus Method Ministry kan taatanii bakkaaf biyya jirtan hundumaatti nagaan Waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha. Har'as ergaa baay'ee barbaachisaa ta'e jireenya keessan keessatti jijjiirama guddaa fiduu danda'a jedhee yaade isiniif qabadhee dhiyaadheera. Nan amana amma dhumaatti yookaan hordoftan ta'e akkasiin barumsa guddaa irraa argattan abdii guutuun qaba jechaadha. Turtiin keessan ana wajjin haa ta'u. Jireenya keenya karaa milkii qabuun gaggeessuu fi qabxiilee bu'uuraa 10 kan jedhu wal wajjiniin ilaalaa turre. Kutaawwan 5 darban keessatti barumsa guddaa akkasiin barattan abdii guutuun qaba. Har'a kutaa 6ffaa isaan isiniif qabadhee dhiyaadhee jechaadha. Warra har'a qofa viidiyoo kana ilaaltaniif irra deebi'ee isiniif kaasuun barbaade qabxii isaa qofaan isinitti hima. Bal'ina isaa garuu duubatti deebitanii ilaaluu dandeessu jechaadha. Qabxiin inni jalqaba namni tokko milkaa'ina yoo barbaade Waaqayyoon dursuu akka ta'e ilaalleerra. Waaqayyoon dursuun baay'ee jireenya keenya keessatti bu'uura guddaa qaba. Iddoo baay'ee olaanaa ta'e qaba. Warri kaan hundumtuu kan isarra dhaabatan qabxii baay'ee barbaachisaa waan ta'eef Waaqayyoon dursuun baay'ee barbaachisaadha. Inni lammaffaan immoo kadhannaadha. Inni sadaffaan amantii qabaachuudha. Inni arfaffaan immoo jabaatanii hojjechuu fi inni shanaffaan yeroo darbe wal wajjiniin ilaalle immoo abdii qabaachuu akka ta'e wal wajjiniin ilaalle turre. Isaan kun bu'uuraan jireenya namaa kan jijjiiranii fi nama tokko gara tulluu milkaa'inaatti baasuu kan danda'an qabxiilee baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Inni har'aa fi inni ja'affaan qabxiin har'a ani isiniif qabadhee dhiyaadhe waa'ee mul'ataati. Mul'ata qabaachuu kan jedhu wal wajjiniin ilaalla guyyaa har'aa. Macaafa qulqulluu keessaa heertuu tokko dubbisuun ani jalqabuu barbaada. Innis immoo eessatti argama? Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 29 lakkoofsa 18 irratti argama. Akkas jedha. Mul'anni yoo hin jiraanne sabni gadhiisii ta'a jedha. Where there is no vision, the people perish jedha afaan Ingiliffaansaa. Gadhiisii ta'a isa jedhu kana afaan Oromoon, afaan Ingiliffaan immoo hin badaa jedha. Hin bada jedha. Asumarraa kaatanii maal tilmaamuu dandeessu jireenya keessatti mul'anni baay'ee barbaachisaa ta'uusaa argina jechaadha. Badisa jalaa nama oolchuudhaaf humna qabaachuusaa argina jechaadha. Mul'atan qabu yoo ta'e nam tokko jireenya isaa keessatti namni tokko dhalatee jireenya yommuu gaggeessu jireenya isaa keessatti mul'ata hin qabu yoo ta'e namni kun baduudhaaf carraansaa olaanaadha. Hin badaadha macaafni qulqulluun opshinii biraan qabu. Opshinii biraan qabu. Namni mul'ata hin qabne hin bada. Sabni mul'ata hin qabne hin bada. Gadhiisii ta'a jedha. Gadhiisii ta'a. Gara kamitti akka deemuu hin beeku, maaliif akka deemuu hin beeku, maaliif akka jiraatu hin beeku, maal akka galmaan ga'uuf deemu hin beeku. Kun immoo badisarra hin jiru jechaadha. Namni tokko lafa kanarratti jiraate jireenya isaa keessatti garatti deemuuf maal gochuuf akka deemu hin beeku taanaan inni kun du'arra hin jiru jechaadha. Kanaaf namni mul'ata hin qabaanne hin bada jedha. Yeroo darbe seenaa dubartii Helen Keller jedhamtu tokko isiniif kaaseen ture. Helen Keller kuri wantoota baay'ee keessa erga dabartee booddee mul'ata baay'ee galmaan erga geesse akkas jechuun barreessite. The only thing worse than being blind is having sight but no vision jechuun barreessite. Maal jechuudha? The only thing worse than being blind. Jaamummaa caalaa wanti baay'ee ulfaataa ta'ee fi rakkisaa ta'ee ija qabaatanii mul'ata dhabuudha jette. Having sight but no vision. Sight and vision are different. Maal jechuudha? Sight gaafa jennu agartuu jechaadha. Agartuu physically isa ittiin ilaallu kana agartuu ija keenya jechaadha. Visioniin garuu agartuurra kan darbe. Agartuurra kan darbe. Visioniin mul'anni agartuurra kan darbe. Kanaaf asirraa maal hubanna? Namni agartuu qabaate yookaan immoo namoonni agartuu qabaatanii garuu mul'ata kan hin qabne akka isaan jiran asirraa argina jechuudha. Ija qabaatanii mul'ata dhabuu jechuun baay'ee ulfaataa akka ta'e, mul'ata dhabuun ija dhabuurra akka caalu asirraa argina jechaadha. Erga namoonni baay'ee beekamoo ta'anii fi macaafa qulqulluu keessattis xiyyeeffannoo itti kennuudhaan waa'ee mul'ataa kanaa dubbatan erga ta'e mul'anni maal akka ta'e hiika isaa beekuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa hiika mul'ataa kallattiitiin akkas jechuun in ulfaata garuu namoonni adda addaa ogummaa adda addaa muuxannoo adda addaa qaban akkaataa isaan ittiin hiikan kontekstii isaan ittiin hiikaniin hiika itti kennuuf yaalla. Namni Jonathan Swift jedhamu tokko maal jedhee hiika mul'ata? Vision is the art of seeing what is invisible to others. Kana jechuun maal jechaadha? Mul'ata jechuun dandeettiidha. Dandeettii wanta namoota kaanitti mul'anne tokko arguuti jedha. Wanta namoota kaanitti mul'anne argu. Walumaan otoo teessanii, walumaan otoo jiraattanii
namni kan hin argine isin immoo arguu dandeessu. Wanta nama kan biraatti mul'anne arguu jechaadha. Mul'anne attamitti wanta nama kan biraatti mul'anne arguun danda'ama. Mul'anni fakkii yaadaa gara fuulduraati. Vision can be defined as a mental image or picture of the future. Mul'ata jechuun fakkii yaadaati yookaan immoo agartuu yaadaati. Yaadaan arguu jechaadha. Ijaan arguu miti. Mental image, picture of the future. Waa'ee jireenya kee isa gara fuulduraa maal akkati yaaddu? Boruu kee maal akkati yaaddu? Waggaa 5 booda, waggaa 10 booda, waggaa 20 booda maal akkati yaaddu? Keessa keetti maal argita? Wanti sun ganaa mul'ata, ganaa argama, lafarratti ganaa foon uffatee argita. Haa ta'u malee garuu yaada kee keessatti har'a argaa jirta. Mul'ata jechuun isa kanadha jedha. Kanaaf namoota kaanitti kan hin mul'anne arguu jechaadha. Macaafa warra Ibrootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 26 hanga lakkoofsa 27 dhaqxanii yommuu dubbiftanii akkas jedha. Inni Museen jechuudha ija isaa gatii isaa isa booddeerra waan kaa'ateef sooroma Gibxii hundumaarra sababii Kiristoosiif arrabsoo baachuu badhaadhummaa isa caalutti lakkaawwatee jira. Maal jechuudha kuni? Ija isaa gatii isaa isa booddeerra waan kaa'ateef jedha. Wanta yeroo sanatti ijaan hin argamne irra kaawwateetu isa yeroo sanatti ijaan argamu sana tuffate jedha. Namni mul'ata qabu haala har'a keessa jiruun tuffata. Jireenya isaa isa har'a keessa jirurra kan wayyu yaada. Carraa wayyu eeggata. Carraa wayyu abdata jechaadha. Mul'anni gaaffii jireenya kee maaliifan jiraadha jedhu kan ittiin deebiftu karaadha. Gaaffii jireenya kee maaliifan jiraadha? Namoonni baay'een isa kana hin deebisan. Biyya lafaa kanarra namoonni jiraatanii persentii olaanaan isaanii maaliif akka jiraatan hin beekan. Tarii namni otoo si gaafate gaaffii kana otoo gaafatamte atuu maal akka deebiftu? Maaliif jiraatta? Jireenyi kee maaliif? Kanatti jiraattuuf maaliif? Hiikkaan jireenyaa kan inni argamu kan inni sirrii ta'u mul'ata jireenya kee keessatti yoo qabaatte. Maaliifan jiraadha kan jedhu kan ittiin deebiftu karaa kan sii ta'u mul'ataadha. It is a way to answer your own why of life. Akkuma kana namni Baarnaa jedhamu mul'ata gaafa hiiku akkas jedhee hiike. Mul'anni keessa ofiitiin isa duubarra dhaabatanii isa fuulduraa ilaaluudha jedha. Jireenya keessatti kaleessi jira, har'i jira, akkuma kana bor jira. Kana jechuun isa duubaa, isa har'aa, isa borii jechaadha. Kanaaf iyyuu mul'ata jechuun maal jechuudha? Isa duubarra dhaabatanii isa fuulduraa ilaaluu jechaadha. It is foresight. Gara fuulduraatti arguu with insight keessaan based on hindsight. Isa duuba irra dhaabatanii isa fuulduraa ilaaluu jechaadha. Keessaan yaada ofiitiin. Baay'ee barbaachisaadha. Barumsa guddaan irraa baradhan kanarraa. Wanta jireenya kee irratti bor ta'u har'a maal argita? Yoo har'a yaadaan arguu hin dandeenye boru qaamaan arguu hin dandeessu jireenya kee keessatti. Kana jechuun maal jechaadha? Nama akkamii ta'uu akka barbaaddu, sadarkaa akkamii irra ga'uu akka barbaaddu, jireenya akkamii jiraachuu akka barbaaddu, har'a yaadaan hin argitu yoo ta'e bor qaamaan arguu hin dandeessu. Warri tulluu milkaa'inaatti ba'an, fiixee milkaa'inaatti ba'an hundi isaanii jireenya isaanii duraan dursanii yaada isaanii keessatti arganiiru. Mul'anni maaliif nu fayyada? Mul'anni warra abjootanii fi warra abjuu isaanii hojiidhaan argisiisan gidduutti garaagarummaa uumu. Namoonni baay'een jireenya abjuun jiraatan jiru. Kana jechuun maal jechuudha? Hin yaadu otoon akkas ta'e, otoon kana qabaadhee, hafuuraan otoon akkas ta'e, qabeenyaan otoon akkas ta'e, barumsaan otoon akkas ta'e, hin yaadu, yaada isaanii keessatti hin yaadu. Haa ta'u garuu tarkaanfiin fudhatanii biran gaan hin agarsiisan, hojiidhaan hin agarsiisan. Warri mul'ata qaban garuu hojiidhaan argisiisu. Kanaaf mul'anni warra abjootaniif warra hojiidhaan argisiisan gidduutti garaagarummaa fida. Namoonni hojiidhaan argisiisan, waa'ee yaadan hojiidhaan argisiisan warra mul'ata qaban. Mul'anni kaka'umsa nama keessatti uuma. Passion. Namni mul'ata qabu kaka'umsa qaba. Waa hojjechuuf kaka'umsa qaba. Kaka'umsa qofa miti. Fedhii qaba. Jaalala qaba. Wanta hojjetu sanaaf aarsa barbaachisu kaffaluudhaaf qophaa'adha. Namni mul'ata qabu. Namni mul'ata hin qabne garuu waa'ee isaa namni hin yaadneef hin argine garuu waan tokkollee paashinii hin qabu dhimma sanaaf kaka'umsa homaallee hin qabaatu. Mul'anni beekumsa dabalataa argachuuf haamilee nama keessatti uuma. Beekumsa dabalataa. Maaliif? Kufaatiin jira waan ta'eef
waan tokko yaadanii galmaan ga'uu keessatti kufaatiin waan jiruuf dogoggorri waan jiruuf beekumsi dabalataa barumsi dabalataa baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf namoonni mul'ata qaban mul'ata isaanii galmaan ga'uudhaaf hin dubbisu, hin kadhatu, akkuma kana hin hojjetu, namoota muuxannoo adda addaa qaba wajjinii walitti hidhatu. Sababii kanaaf beekumsa baay'ee argatu, beekumsa dabalataa argachuudhaaf karaa argatu jecha. Namni mul'ata qabu beekumsa dabalataa argachuudhaaf karaa argata. Mul'anni sodaa fi maallaan jedhu nama cabsine darbuudhaaf nu gargaara. Namoota baay'eetu mul'ata too qabaatanii kaayyoo too qabaatanii waan tokko galmaan ga'uu otoo barbaadanii waan guddaa tokko of keessaa otoo qabanii namoonni maallaan jedhu jedhanii wanta yaadan wanta gaarii sana kan tarkaanfiin fudhanne kan hin hojjenne kan hojiitti hin hiikne baay'ee isaaniitu jiru. Namoonni mul'ata qaban garuu mul'ata kaawwatan sana bira ga'uudhaaf kaayyoon isaanii isa waan ta'eef ijji isaanii isarra waan kaa'amee fi namni waa'een namaa dhimma isaanii miti. Maallaan jedhu nama cabsuudhaaf namni mul'ata qabaachuu qaba. Kaayyoo duubatti hin deebine qabaachuu qaba. Wanta du'uuf wanta jiraatuuf jiraachuu qaba namni. Maaliif maallaan jedhu namoota cabsee darbuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef. Mul'anni environmentii mataa keenyaa akka uummannu taasisa. Kan namootaa miti. Namoonni baay'een kophee namootaatiin deemu. Kana jechuun maal jechaadha? Yaada namootaatiin gaggeeffamu. Ilaalcha namootaatiin gaggeeffamu. Of ta'anii hin jiraatan. Namni tokko maal jedha? Nohi jedha. Dhalli namaa yeroo dhalatu oriijinaala, yeroo du'u garuu koppiidha jedha. Baay'ee na dhibe. Maal jechuudha? Of ta'ee dhalata garuu nama kan biraa ta'ee du'a. Gara nama kan biraatti jijjiirama adeemsa keessa. Haala namaa ilaalee adeema. Ofiisaa otoo hin taane. Kanaaf maal hubachuun barbaachisaadha? Mul'anni environmentii mataa keenyaa uumnee akkanitti of taanee jiraannu nu gargaara. Kanaaf milkaa'ina keessatti qooda guddaa qaba jechaadha. Mul'anni tarkaanfii fudhachuudhaa fi qormaata milkaa'inaa mo'achuuf humna nuuf ta'a. Tarkaanfii akka fudhannu taasisa. Yaada irra darbine gochaatti akka nuti seennu taasisa. Waan hin dubbise tokko maal jedhaa? Namoonni mul'ata kee malee fedhii kee deeggaruu hin barbaadan. People do not support your needs but your vision. Namoonni mul'ata kee deeggaru. Ati mul'ata hoo qabaatte, mul'ata qabdu sanaan namoota duratti yoo dhiyaatte, yommuu hojjettu, yommuu karoorsitu, yommuu namoota waliin yaada kee mari'attu, yommuu namoota wajjin hojjettu, namoonni mul'ata kee hin deeggaru. Kanaaf mul'anni baay'ee barbaachisaadha. Mul'anni keenyi maal akka ta'e akkamiin barra? Akkuma beekamu yeroo darbe milkaa'inaatii fi qabxiilee bu'uuraa gurguddaa ta'an gara duubaatti viidiyoo kanarra deebitanii akkasiin ilaaltanii barbaada. Qabxiilee gurguddaa 5 ilaalleerra. Inni kun 6ffaadha. Inni isin jalqaba maal inni Waaqayyoon dursuudha jenneerra. Waaqayyoon dursuudha. Waaqayyoon dursine taanaan wanti ittaanee dhufu ammas jireenya keenya keessatti waan gaarii akka ta'u shakkiin hin jiru. Amantii qabaachuudha jenneerra. Kadhachuudha jenneerra. Akkuma kana jabaatanii hojjechuudha jenneerra. Abdii qabaachuudha jenneerra. Mul'ata qabaachuu adeemsa kana keessa yommuu deemne Waaqayyo inni nu dursine kadhannaan keenya amantiin keenya isaan sun hundumtu akka isaanii mul'anni keenya sirrii ta'ee mul'ata sirrii arganne mul'ata sirrii sanarrattis immoo hojii sirrii akka nuti hojjennuufi nu gargaara. Kanaaf mul'ata kana keenya kana eessaa arganna? Waaqayyoon kadhannee booda eessaa akka mul'ata keenya argannu sirriitti beekuun barbaachisaadha. Namni Kaarl Jank jedhamu akkas jechuun barreesse. Your vision will become clear only when you can look into your own heart. Mul'anni kee kan inni siifu, kan inni sii galu, maal akka ta'e kan inni beekamu yoo sirriitti keessa kee dhaggeeffattedha jedha. Keessa kee yoo dhaggeeffatte, of yoo dhaggeeffatte, of yoo laalte, yaadi kee maal sitti hima? Maaltu si kakaasa? Maaltu hirribaa si kaasa? Maaltu sitti tola? Maaltu otoo isaaf aarsaa kamiyyuu kaffaltee sin sodaachisu yookaan immoo sin gaabbisiisu suni mul'ata kee. Mul'anni irra deebi'ee nama kaasa. Mul'anni boqonnaa nama dhowwata. Mul'anni nama naasisa. Mul'anni nama wareersa. Mul'anni haala kamillee yoo ta'e waan kamillee keessa yoo dabarte hin irraanfattu yookaan immoo hin jijjiiramu. Deebi'ee si kaasa. Mul'ata tokko argite waan kana toon galmaan ga'e jettee karoorsite sana booddee irraanfachuu dandeessa. Haalotaan qabamtee taa'uu dandeessa. Garuu deebitee waggaa dheeraa booda turtii dheeraa boodallee mul'anni sun deebi'ee achuma keessa keetti yeroo hundumaa ho'a. Kanaaf ala laaltee mul'ata argachuu hin dandeessu. Nama laaltee mul'ata argachuu hin dandeessu.
abaluun taa'ettee mul'ata kee kan mataa kee argachuu hin dandeessu ta'a. Inni sun mul'ata mataa isaati, jireenya mataa isaati. Atis mul'ata mataa kee, jireenya mataa kee jiraachuu qabda. Kanammoo Waaqayyo wajjin ta'uudhaan, kadhachuudhaan wanta Waaqayyo keessa keetti, onnee keetti dubbatu dhaggeeffachuu qabdu. Kanaaf yoo kana goote mul'anni kee clearly siif mul'achuu danda'a jechaadha. Who looks outside dreams, who looks inside awakes. Maal jechaadha? Who looks outside dreams. Warri alalaalan, warri waan biraa ilaalan of keessaan dhiisanii nama kan biraa kan ilaalan hin abjootu. Hin abjootu. Abjuu beektu miti. Irrafna hin argina, hin kaana, yookaan hin yaadanna, yookaan hin yaadannuyyuu hin abjoota. Hin abjootu. Namni alalaalu hin abjoota. Namni of ilaalu garuu, of keessa namni ilaalu garuu, keessa isaa kan ilaalu garuu, of kan dhaggeeffatu garuu awakes, hin dammaqa, hin hojjeta, galmaan ga'a. Galmaan ga'a, hin hojjeta. Hojiidhaan argisiisa jechaadha. Kanaaf kana ergaa guyyaa har'aarraa wanta isin hubattan hedduun barumsa guddaa akkasiin argattan abdii guddaan qaba. In order to carry positive action, we must develop here positive vision. Egaa jireenya keenya keessatti milkaa'ina gaarii ta'e bira ga'uudhaaf, galma gaarii ga'uudhaaf, jireenya hiika qabu jiraachuudhaaf, hafuuraan, fooniin wanta Waaqayyo barbaadu argachuudhaaf maaltu nu barbaachisaa? We have to have positive action. We have to have positive vision. Wanta sagalee Waaqayyo wajjin deemu, wanta dubbii Waaqayyo wajjin deemu, wanta jireenya keenya wajjin deemu, wanta bu'aa namootaa fi dhalootaa wajjiniin deemu. Yeroo nuti darbinullee kan hin dabarre bu'aa kan ta'e, kan Waaqayyotti gammadu, kan namoonni itti gammadan mul'ata gaarii qabaachuun, yaada gaarii qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf egaa namni tokko jireenya isaa keessatti milkaa'ina barbaade bira ga'uudhaaf mul'ata qabaachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e kutaa kana keessatti ilaalleerra. Mul'anni isin qabdan maali? Ati kan yeroo kana miidiyaa kana dhaggeeffataa jirtu, sagaleen kun, ergaan kun karaa addaa kan si qaqqabe, jireenya keetiif mul'anni ati qabdu maali? Tarii mataa keetiif mul'ata maal qabda? Maatii keef mul'ata maal qabda? Biyya keef mul'ata maal qabda? Waldaa keef mul'ata maal qabda? Dhaloota keef mul'ata maal qabda? Isaan kana hundumaaf mul'ata homaan qabdu akkumatti kan deddeebitu yoo taate, ati jiraachaan jirtu gara jireenyaatti deebi'uun si barbaachisa. Irra deebitee jireenya jalqabuun si barbaachisa. Waaqayyo kennaa isinii kenneera, humna qabdu, dandeettii qabdu, waan baay'ee qabdu. Mul'ata hin qabaanne garuu inni kun isin jalaa baduu hin danda'a jechaadha. Kanaaf mul'ata qabaachuudhaan gara fuulduraatti akka adeemtan, jireenya keessan mul'ataan akka gaggeessitan, mul'ataan akka isin jiraattan asumaan isin yaadachiisuun barbaada. Waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru. Warra mul'ataa taanee akkuma kana mul'ata qabnu bira geenye dhaloota gara jijjiiramaatti fiduu akka dandeenyuu fi Waaqayyo ayyaana isaatiin hunduma keenya haa gargaaru. Kanarraa barumsa guddaa akka isin barattan abdii guddaan qaba. Ergaa guyyaa har'aa kanumaan gara xumuraatti kanan fidu yommuu ta'u, yeroo jalqabaaf kan sagantaa keenya kanaan eebbifamaa jirtani subscribe gootanii akkasiin maatii taatan barbaanna. Warri kaanis ergaa kan akka argataniif like gochuun, share gochuudhaan guddina sagantaa keenya kana keessatti qooda keessan ba'aa isiniin jechuun barbaada. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Ayyaanni Waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Baay'een isin jaaladha. Ergaa kan biraatiin yeroo kan biraa kan walitti deebinu ta'a. Turtii gaarii qabaadha.